yeroo nyaatan hin mi'aayaa bareeda haala kana waaw xiqqoo jedhatanii oo irraa baweedanii oguu nyaatan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kabajamtoota hordoftoota channel Shaashii YouTube akkam naga jirtu baga naga jiraatan jecha haadha daqiiqaa muraasa keessa kunneen sheefa feeshee jechuudha. akkaataa itti hojjetan hundinuu namni kamuu ni beeka jechuudha. soogiddaa fi zayitiidha yookiin immoo zayitii fi sukkaara yani wanti nu barbaadanii haala kanaan qopheeffadhee jira. kun dammoo soogidda jechuudha. kun milkii aanani, kun dammoo sukkaara asin buufadha. bismillah. sukkaara kana tokko itti baay'isuu hin barbaanne, kana tokko ibidda jala haayii godhee qannasee ibidda kadiqqaara godhee haala kana akkanaa baqa godha. amma kuno baqaa jira yaa akka dammaa ta'aa jira. yeroo ni baqee xiqqoo bifa bunni akka fakkeenya dammaa ta'e dammoo dhadhaa fi sukkaara itti buufadha. dhadhaallee guddisuu hin dandeettanii, hangaroo guddisuu hin fedhu xiqqoo barbaada. feeshee kana haala kanaan kuno bifa dammaa ta'ee jira. inshallah yeroo biraa dammoo akkaataan feeshee majammaraa irraa jalqaba irraa itti dalagan isin garsiisaa soogiddaawwan waliin akka itti dalagamu. ammaaf dammoo kama kireemii qofa. kun dammoo sukkaara baqee jira akka fakkeenya dammaa jira baqee jira. maal itti buufadha? soogiddaa fi damma jechuudha. bismillah. soogiddaaf damma itti godha. soogidda dammo dhadhaa dikkoo fi soogidda godheera. bismillah maanaa itti godha. dikkoo itti godha. xumuramee jira. asi buufadha. asi qopheessiira. bismillah. walkeenseensa sirriitti akka walkeenseenuuf baay'ee meeshaadha bareeda. jarrabaa laala wajjadhaati laala walitti gogaa baay'ee gogaadha. yeroo nyaatan hin mi'aayaa bareeda haala kana waaw xiqqoo jedhatanii oo irraa baweedanii oguu nyaatanii baay'ee meeshaadha bareedaadha. haala kana nimfeeshi kireemii jedhama. nimfeeshi kireemii aynata hedduu hojjetama, haala hedduu hojjetama. kadhadhaa bichaallee dhadhaatti guddisan sirrii jira. ka sukkaara qofaa ni jira, ka soogidda qofaa hedduu jechuudha. kanuma daqiiqaa muraasa keessatti waan hin geenye dalagatanii yoo sirriitti sagalee isinii dhaggeeffatan